بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله تعالى كني برنوتا كينيا نكا قرآن سورة فرقان آية جاتني في تربرة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قبروت الرحمن صفة قبروت الرحمن رب جرران هاتا يسدبتا دف ورين دكي الرسول ديما ورين ربي سانيتي سجودا أبتا بولن واللين جنة من رايا ربي فولك نجارة غلتي جدا ورين مويتا كنة إن إسرابنس إن قبابنس يدو ليست كنة كان جدي صفات قبروت الرحمن دبتا دفه ما جدين والذين لا يدعون مع الله ورين ربي وجنهم قبر الذين لا يدعون ورين قبر مع الله ربي وجني إلهنا كر قبر ما بروج قبروت الرحمن جتشون جركنا كنا ورين قبر ربي وجني وامني إلهنا كر قبر ما بروكني وامني ولا يقتلون كن أجيسن النفس لبو التي حرم الله لبو تنسنو كالربين حرام قد قتلها أجيسو إسيدا إلا بالحق حقام ملتي حقني سمالغا والرب بدي حجتي تفقني أجيسو كنما أجيسو كنما ده بدي حجتي يوكاهو دچي كيستي بدي حجتي هذا رسول قل أنا كسيت يدو ولا يزنون أما صورين زنان هجني نجانا الله ربنا جانا هابس ما أكثر الزنا في هذا الزمان وما أكثر القتل في هذا الزمان وما أكثر الشرك في هذا الزمان ومن يفعل ذلك نملك نهجت يلقى أثاما نقول نما قالت دلي إساء نقول نما قالت وانجل إساء نقول نما galata badiitaadha ni quunnama yalqa athaamaa jedhe. Athaam ka jedhu kuni jedhan waadin fi jahannam laga jahannam keessatti jiru wahiiti jedhan. Tokko yookaa yalqa athaamaan kuni laga tokko jahannam keessa ka jiru yucadhabu fiiha zunaat zunaatonni warreen musagaggaalummaa badii dalaganu isa keessatti qixaaxaman laga jahannam wahii jedhan. Subhaanallah. Zinaan badaasa hamaadha, baay'ee hamaadha. Yaa Rabbi najaanu baasi. Kanaaf Luqmaanul Hakiim maal jedhe? Yaa bunayya iyyaaka wazzinaa fa'inna awwalahu makhaafatun wa aakhirahu nadaamatun jedhe. Yaa ilma kiyya zinaarraa of dhowwi si fageessa. Dhiisi zinaarraa fagaadhu sin dhowwa jedheen. Zinaarraa of qaabi. Durri isaadhaa sodaadhaa. Aakhirri isaa immoo sheenaadhaa. Maaliif jennaani? Gammachuu daqiiqaa lama sadiitiif jecha umrii isaa guutuu yaadda. Namni zinaa dalagu qalbiin isaadhaa nagaa miti. Dhukkubsattuudha. Alaa kulli haal yalqa athaamaa. Galata dilii isaadhaa sana ni quunnamaa. Badii hojjete sana. Kanaafuu yeroo keenya keessatti shirkiin akkaan hedduu, zinaanis akkaan hedduu dirree bahee zaahiruma bahee mana godhatee albergoo godhatee birriidhaan dubartiin qaama ofii gurgurattu dhiirri qaama ofii gurguratu keessa jira. Allaahumma najjina. Maaltu kana hunda fidire? Rakkoodha kunis. Dhiisi yoo jedhan halaala fuudhi yoo jedhan hin heerumtu dubartiinis birrii guddaa malee warqee malee hin heerumtu. Dhiiras fuudhi yoo jedhan hin sodaata. Kana hunda sodaata.
intalli yoo dhiiste abbaatu 100,000 200,000 50,000 nyaata nikaa intalaa malee maarii intalaa malee abbaanis kana nyaata kana gaafata fiigalee inumaahu biyyoota arabaa kana keessatti jedhan warqee yookaan hanga barbaachisaa ta'e hanga fidutti ittiin kennamu jedha. Ituma intalli koon barataatti ganaa hangana barataatti digirii barachuuf kana geessuu jedhan wallaahi tokko umriin sii 40 geesse jedhan. Yaa abba akkana cinti kana atis cinqametteetuma duutuma maal jedha subhaanallah. Mana akkasitti maal biyya keenya keessas kanuma. Mana tokko keessatti dubartiin 2 3 4 wal geessee teessi. Dargaggoon 2 3 4 wal gahee ta'a. Mana tokko keessa dargaggoo 3 4 wal gahee ta'a. Kuni maali? Akkatti dhaqee fuudhus hin dhabe. Eega fuudha dhiisee hoo hin nyaataaran dhugaar fedhiin itti ka'a. Maal godharee? Subhaanallah. Kara hundaanuu rakkoodha jechuudha. Rakkoodha. Yoo heerumanii hoo hin taa'anu wal gadhiisan. Rakkoo guddaa. Kanaafuu zinaan heddummaa. ربنا جانو هباس يضاعف له العذاب يوم القيامة وياك يا ما عذابني إساف دجال قدما يضاعف له العذاب عذابني دجال إساف قدما يوم القيامة وياك يا ما يكرر عليه ويغلظ الرد فما اتجب فما ويخلد فيه إذا كيستي ونوار ندو ومنترى مهانا حقيرا ذليلا تكيف فما حالة إني إلا من تاب نما توبة مالي لكن كانوا مهجتين مو شركي ومهجتين ما دي بإمو ربنا رحمتنا ما قدا إنو ما توبة الرديبيا نما توبته وآمن أمني وعمل صالحا غاري هجتي يوته مالي أنا فوجدا نمني تكو غاف زنا هجتو إيماني إرّاء الكأي جدًا akka hurriidhaa irra keessa taa'a jedhan guututti gadhiisee imaanni kun subhaanallah. Kanaafuu walaa taqrabu zinaa jedha rabbi qarqara hin bahina wanni jedhuuf kanaafi zinaa qarqara hin bahina hin hojjetinaa hin jennee ba waan karan zinaatti nama geessu hin laalin hin qabin hin haasa'iniin wanni jedhuuf isa kanaa jechu fiigalee kanaaf akkasi. دبين إساوان همارا أجنا مديرس إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك جرك كسيس يبدل الله رب نجير سيئاتهم همت إساني حسنات غاري تجيرا أجتشو غاري تجير جرك كسيدا سيئا إساني حسنات تجيرا أجتشو أسكيست يبدل الله هيكا يبدل الله سيئاتهم حسنات جدو كان كيست جتش لما تجرى تكون إسان لماني أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات بكا سلاهم تهجتني غاري هجتو دام بكا بوسني جدا جتش لما فامو جدا أن تلك السيئات الماضية همتون دبرت هجتمت دبرت سوني تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات توبة كل سنيني حسنات متدي بتي جدا والله أعلم كنافو يبدل الله سيئاتهم حسنات أكسا وكان الله رب تأجرا غفورا أرارما رحيما رحمة قد أجتشو ومن تاب وعمل صالحا نمني توبا دي بئي غاري هجته فإنه بر إني يتوب ندي بأقوياك أما إلى الله قال ربي تمتابا دي بي بردو دي بئا والذين لا يشهدون الزور صفات مؤمن توتا رحم مسورين رقا جبو رقا همبان وإذا مروا
akka ragaan cubbuu hamma yeroo keenya kana keessatti baay'ate jechuudha. Namni 3-4 qabeenyuma namaatiin birriidhuma bicuudhaan bitameetuma dhaqee argeera qabeenya isaati waan akkasiiti ebaluu qabeenya isa kanaa balleesseera akkas na haa godhu akka dhakaa gogee na haa godhu akka mukaa dhaabee na hambisu akka sibiilaa jabeessee na haa hambisu adagaa makiinaa natti ta'u subhaanallah allahumma najjinaa wa idhaa marruu billagwi wayita dhufan waan baaxilaarra bakka xabaa marruu ni darban kiraamaa of guddisaadha darban jechuudha nuti baaxila kanarraa guddaadha jedhani والذين إذا ذكروا بآيات ربهم والرين ويتغرف من آيات ربي سانيتين لم يخروا عليها سما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم كن سمى الصفة من توتا الراهب والرين إذا ذكروا بآيات ربهم ويتا غرف من آية ربي سانيتين لم يخروا عليها صما وعميانا صفات مؤمن توتر إن كنس إسا كان جتشو لم يخروا كان قدن قدن عليها إسيداف صما دودا هالتين وعميانا بقو هالتين كان قدن قدن لكن بفهمه فهمي إسا فهمودان إسا دقهودان إسا أرقودان قد قد أتجج لم يخروا عليها صما وعميانا كان قد قد أني دودا هالتين أكسما وعميانا بقو هالتين كان قد قد أني كسجودا بوني بل خروا سامعين ناظرين منتفعين بقلوبهم ربي سجود بؤن آية ربي قرآن رقها أرقى فهما قلبي سانيت جج والذين يقولون أمس ورين جدا ربنا هب لنا ربي نوكن من أزواجنا آدمنا كينيا را وذرياتنا ilmaan keenya irraa qurrata anuin dasii ija keenya kan ija keenya dasnugootu ilmoo kabajaa sifaata muumintoota irraa akkana jechuudha. Ilmoo ija keenya das mataa ol nama qabachiiftu kan nama hin qaanyessine kan biyya keessatti sadarkaa abbaa ol fuutu addunyaatti sadarkaa abbaa ol fuutu aakiraatti sadarkaa abbaa ol fuutu ilmoo akkasii. وجعلنا يا رب نقول للمتقين إماما ورا ربي صداتو في مو دري وقنتوتا يا رب نقول أولئك جرك سيسونيغا يجزون غلطة فمن الغرفة فوق الآن بما صبروا وان أفسانيف جتة طاع ربي الرد ويلقون نبدا فمن كن من فيها كيست تحية خبجا دافي وسلاما نجين كن من جت يوكاو تحية جروب دافي وسلاما نجين جنة كيست خالدين فيها كيست زلالم تهود حسنت تلت جنة مستقرة بكت ثبتنيتا أن تؤول ومقاما جهتي سماتين اللي تلت اللهم ارزقنا جنة الفردوس قل جدي يا نبي محمد ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل جدي يا نبي محمد ما يعبأ بكم ربي دنتا هنقر جرو وهي اتنقف بكم إسنت ربي كي يو إسن جبروا باتن اللي ربي كي يدنتا إسنت هنقبو يوكا هو ما يعبو بكم ربين واتقل إسنت هنهجتو فايدا وي إسن الراهن أرغتو لولا دعاؤكم
osoo isin yaamee yookaahuu maa yacba'u bikum jechuun isin hin qixaaxu rabbiin kiyya lawlaa ducaa'ukum osoo isin yaamee diduu osoo argamaa tahuu baate isin yaamee isin diduun lawlaa ducaa'ukum osoonii fi rabbiin isin waamee isin immoo jalaa diduu baattane waa tokkollee isin hin qixaaxu faqad kadhabtum isin immoo rusultoota quraana kijibsiistaneeti taneettu fasawfa yakuunu ganaadha tahuu ta'a lizaamaa isin qaba yookaa cazaaba isinitti tahuu ta'a kijibsiisuun keessan yookaa huu ganaadha taha rabbiin lizaamaa isin qabaadha ta'a guyyaa qiyaamaa jechu tokko qul maa yacba'u bikum rabbiin dantaa wahii isinitti hin qabu yookaa isin hin qixaaxu lawlaa ducaa'ukum osoo iimaanni keessan jiraachuu baate diigalee osoo iimaanni kun jiraachuu baate dantaa wahii isinitti hin godhu diigalee akkuma fedhettu rabbiin haajaa wahii isinitti hin qabu yoo isin amanuu baattane osoo immoo isin diduu baattane isin hin qixaaxu ammoo hadhammoo kijibsiistaneettu ummata kaafirtootaatiin jechuu jira fasawfa yakuunu lizaama ganaa isinitti tahuu ta'a isin qabaa jedha هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين